lafti kalee biqiltuun har'a daaraa burqiteen ummata quufa bare dirree gubbatti gatte kabajarraa mulqitee baroodinsi sangaatii fi mar'atiinsi jabbilee gaafa sokkitu ga'ee karaa kamiin godhatta jiraatuudhaaf hamilee garan lammii balaa beelaan gaafa gogetti dirmannaan moggaa dhaabbannaan dirqama lammii Oromoo hundaa ta'ee dhaabbata aanulee siistersii fi jaarraan dijirruu faawundeeshin yaada deeggarsa lammiitiif tarree galuun hiriiran nutis ilmaan sabaa kan Oromiyaatti argamnu deeggarsa isaan taasisan harkatti qabannee imalaaf daandii buunee qe'ee qilleensi roobaa waakkatee lafti sanyii gantee ardaan sangaa baroodu dhabee beelaan bulbulamte keessa miilli keenya dhaqqabuudhaaf dirqamee konkolaataa yaabnee Arsii lixaa Dodolarraa sochii keenya eegallee Shashamannee keessummoota lameen Saadiyaa Jirruu fi Saalih Waaqoo dabalannee gaafa guyyaa 23 ji'a 7 2015 garee volunteer tiimiin Dodolaa fi Adaabbaa wajjin ta'uun gara Nageellee Booranaatti karaa buunee magaalaa Hawaasaa keessaan baanee Alattaa Wondoon ceenee Booree Adoolaa jecha magaalaalee hedduu qaxxaamuraa hanga Nageellee Booranaatti deemsaan itti fullaafne yeroo achi geenyu lafti gara halkanii deemee galgala naannoo sa'atii 11 ta'a. Gandaara qallootti buufata Haroo Garmaduutti gorree gara laaftota gaarri rakkoo irratti kufe deettuu jireenya laatuuf jireenyi ishii darbuuf dhihaate maanguddoo guddinni umrii gaaddisa gaddaa jalatti walitti qabee rakkoon irraan itti dabalame miixaa lakkuu ta'e xiqqaa haadhaa fi abbaa beelaan dhabeen wal garree yeroo achi geenyu ijji hundi gara keenya ilaalti harki kalee kennuu bare sun har'a fudhachuuf hiixataa ilmaan tiyya baga dhuftan nuun jedhu sagalee abdii kutteen simatanii nulleen waan qabnu isaaniif kennu akka dhufne itti himne lafti waan dhiyee jiruuf akka bullee bariin deebinee isaaniif raabsifnu fi daataa isaanii baafatanii akka nu eegan itti himne biraa deemne bullee ganama bariin yogguu deebinu ijji gara keenya ilaaltu ija hawaasa guutuuti nama addaan filtee ilaaluu hin dandeessu isa rakkinna hamaa qabuu fi rakkinna hamaa hin qabne jettee qooduu hin dandeettu haati ilmoo dugdatti rarraafattee dhaabbatti ijoolleen raasaa keessa fiffiigu garuu ciree nyaachuu isaanii eessa laata eenyu laata ragaa qabatamaa kan qabu yeroo rakkoo isaanii gaafannuun ilman qabu abbaa manaan qabu manan qabu malan qabu deebi'e jedhutu heddummaata namoota 2,000 ta'an iddoo Haroo Garmaduutti walitti qabaman keessaa dubartoonni 70 ol ta'an rakkoo dhukkuba gadaamessaatiin du'uu isaanii odeeffanne kun akkamitti ta'uu danda'a yoo jenne gaafannu bishaan iddoo sanii bahuun isa biiriidhaan waraabamee ba'u san magaalaa fidanii gurguruudhaaf dugda isaaniitti baatanii wanta achirraa argatan ijoollee ofii sooruun jireenya laatuuf jireenya mataa ofii dhabaa yoo dubartiin deettu hoo haala kamiin yaala gahaas argattu jennee gaafannee jirra
sunis nuti homaa yaala gaallee hin argannu mallaqas hin qabnu asumatti qarshii takka lamaan qoraanii fi akkasumas immoo bishaan gurguramu kanarraa galii biroo waan hin qabneef walitti fuunee walde garra nuun jedhu ija imimmaaniin guutamteen. Maalaa himu qomoo koo Oromoo dacheen ishee gogdee ormeessite saba quufaa quuqaan jireenyaa burjaajesse kana maaliin ibsaa? Nutis ganda 11 iddoo haroo garmaduutti walitti qabame ammas ganda 6 buufata odaa eebbaatti walitti qabame walee galatti ganda 17f deeggarsa iruuf daataa isaanii baafanne. Naannoo namoota 2000 kan ta'an iddoo buufata haroo garmaduutti kan argaman ummanni kun deeggarsi nuti qabnu gabaabaa ta'uu wajjin hawaasa kanaaf waan hin kenneef namoota 30 ta'an daataa isaanii erga baafannee booda gandaawwan walitti qabamanirra dabalataan namoota muraasa itti dabaluudhaan haroo garmaduutti deeggarsa qabannee dhufne laanneefi akkasumaan itti deebinee gara iddoo buufata odaa eebbaatti deemnee namoota tilmaamaan 1000 ta'an kan achi jiraataniif deeggarsa keenya laannee eenyu akka kennunuufi eenyu akka dhiifnu osuma bitaan nutti ta'u kenninee nutis waan qabnu kiisa keenyaa kennineefi dirqamaan garaan keenya gaddaa gara Oromiyaatti deebi'uuf karaa buunee. Qomoo inni anaasee kun xiqqoodha garaan gaddaan na booji'amee keessu koo bulbulamnaan dubbadhe kanaaf lammiin kamuu birmadhaa fi roobni roobee jira sanyii barbaachisaan xaa'oo barbaachisaan ilmaan xixiqqoon sun haa guddatan lubbuun ilmaan sabaa haa baraaramtuun ergaa keenya. Barteen uffatan qabdu waan dibatan dhadhaan qabdu nyaanni silaa isaaniif hawwiidha. Oromoon gootuun akka muggaa dhaabbattan waamicha oromummaa isiniif gochuu barbaanna. Qindeessee kan dhiyeesse Abdulwaahid Malkeetii Galatoomaa. مدينة تجيب وايسي هاتسي والقبض انت فهمتني هاتسي ادو دنگيني الميسنا جا توكو بيچا دونگين ديته جانا رامري تيني نجلا فاته اولانه مونگم يبوته ديته نجلا فاته ماتي سنيني اما هركا بدسو هركا قدي qarqaarsa sanini waamuma kumaanu dura dhaabbanne akka gargaaru maatii isa waliin guddichee hanga kanaan geesse.